Addunyaa Ilaa kun galaa koo ishee dhumaati kan isiniin jedhe obboleessa keenya jaallatamaa dhiyoo kana dhibee isa mudateen gara gooftaa isaa deeme. Addunyaa dhufeeraa barkeessaatiin. Addunyaan obboleessa gaaddisaa egeree miidiyaa yoo ta'u, mucaa ol adeemaa reefuu jireenyaaf kurkuraa jirudha. Mana dhaabbatee daa'ima godhatullee daa'ima isaa faana taphatee osoo hin quufin biyyeen itti jarjartee isa simachuu dandeesseetti. Ta'us inni garuu jiruuf jireenya isaa keessatti rakkoof gidiraa isa mudachaa tureef osoo harka hin laatiin bu'aa bayii addunyaan kun qabdu mara sagal taajjabaa, sagal ifaajaa jireenya isaa jiraachaa tureera. Egaa namni umurii dheeraa jiraachuun yaadatamuu isaaf wabii akka hin taane kan hubate, addunyaan galaa tokko saba isaa jaallatuuf qopheessee eebbisiisuuf guyyaa eebbaa osoo eegaa jiru, guyyaa inni yaadee sammuu hin qabnetti dacheen isa ganteem. Ta'us egaa galaa inni qopheessee darbe kunis kitaaba mata dureen isaa Addunyaa koo jedhu yoo ta'u, obboleessi isaa gaaddisaanitti darbuun namoota faana ta'uun akka lakkoofsaa warra Awurooppaatti Noovembarii 29 bara 2025 sa'aatii 1 PM'tti bakka 4221 Regent Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55422tti eebbisiisuuf aalduree hunda xumuree jira. Isinis namoonni biyya sanatti argamtan hirmaattuu sagantichaa akka taatan affeeramtaniittum. Inni deemus seenaaf kitaabni isaa bara baraan dhaloota bira ni jiraata. Addunyaa